دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينا لايانتو سلاجة رجالة ترقمتنين سنين جدا إيجا كهرلي فيديو تكون في تجرا كم تامبلي قبارة ترقيتني نياتا دائمني قبسو جدي كنان برسدا دائما وكان جربي رواتي من خنان جروبي كيسة لكايجا جولين باين نبيكتو يجودا فيديو سوجي كيران كيسة نس جولين ندبستن نبيكتو ورما قالت ملتون جربيا بيا جراتشو كويجودا biyyattis dhugaa ijoolleen mana barumsaa waggaa deeman akkuma ijoollee arabaa saniin garaagarummaa hin qabanii mana barumsaa waggaa deemanii ati qabaattee dhabdee daa'imman ofii isaaniitti wanta isaanii mijatuudha kan barbaadan biyya keessatti illee jechuudha akkuma haalli jireenyaa akkuma jirutti ta'ee to'i egaa waa'ee daa'immanii tanas daa'ima eenyuti kan ganamaan kaatee ati qopheessitu illee jettanii yaadanaa kaasuu dandeessanii yaada keessan yeroo sana isinii deebisaan daa'imman eenyu akka taate isinitti dubbadhu jechuudha. Walumaa galatti shunkurtii akkuma argaa jirtanii shunkurtiin jireenyi biyya keenyaa guyyaa guyyaadhaan akka malee kan duraan haasa'amu oliidha haalli jireenyaa jechuudha. Kanaafuu namni mana ofii fakkaatee jiraatan anis mana kiyya yookaan fakkaatee jiraadha. Waan mana kiyya keessatti nagaa jedheedha jechuudha shunkurtii amman itti godhee egaa shunkurtiin baay'ee wuddi shunkurtii bichaa miti walumaa galatti meeshaa nyaatamu baay'ee wuddiidha wantoonni nyaatamu jechuudha walumaa galatti biyyattii keessatti akkuma biyyattii tittu shunkurtii yeroo 60 faaseenitu jira amma garuu 35dha garuu harki amma baree gaafa 60 seenillee akkasumatti hojjechuu bara kan jedhu irraa kan ka'e mana koo kan fakkaatuun hojjedhe jechuudha daa'immaniif nyaata akkamii akkan guduufee fi mana barumsaa deemanii akkuma alaasan jechuudha achitti ndawum hin qallalaayu ijoolleen mana barumsaa waggaa deeman dhugaa sandawichi naamna yookaan waan ta'e xaxabbasaniif asitti ganama kaatee shunkurtii anqulaalla'uutu jira ruuzii affeelutu jira wantoota adda wanna ibidda tuqe malee waan ibidda hin tuqne fudhatteen deemtu ijoolleen asii jechuudha manni barumsaatillee sirriitti hordofa manni barumsaa dhuunfan isiniin jedha waggaan kana jedhu immoo mana barumsaa mootummaatii miti kan waa'ee mana barumsaa qarshiidhaan baratanii yookaan kan dhuunfatiin isinitti haasa'atu jira jechuudha. Manni barumsaa kuuwwan kan mootummaa akkuma baratame akkuma duraanii ijoolleen ganama nyaatanii sa'a tokko walakkaatti akkasitti bahu sa'a 6tti deebi'aniitu galan. Garuu kan mana barumsaa dhuunfaa sa'a ganama sa'a 12 fi walakkaatti yookaan daqiiqaa 40 wajjin bahu. Galgala immoo sa'a 9 walakkaa haga sa'a 10tti galu jechuudha warroonni baasiidhaan deemanii kanaafuyyuu nyaanni isaanii sirriitti eegamaa isiniin jechuufanii haalli jireenyallee ulfaatu dhugaan isiniin jedha uummanni ijoollee ofii akkasumatti barsiisaa jira gatii kafalee waan haala jireenyaa kana jedhee isinitti himuu danda'u garuu akkuma duriititti akkuma yeroo duraaniitti akkuma biyya harabaa gizeenanii deemu shunkurtiin birrii 10 ruuziin birrii 8 waan akkasiisan akkasumatti ijoollee ofii barsiisaa jira jechuudha uummanni dhugaa dubbachuu fi ijoollee ofiitirraa waan hir'ise hin qabu garuu jireenyi guyyaa guyyaadhaan namni amma koo birriin kumni minaaminni lakkaawwamuu hafaa jira baram dhugaa bakka kara miliyoonatti ol siqaa jira wanti hunduu wanti ati haganani biyya kana keessa ga'e jechuudha odoon kaanaa soo kan isinitti haasaa dhugaa waa'ee jireenyaatti irratti illee baay'een viidiyoo hojjechuu barbaada wanti ati birrii dhibbaan jira jettu hin jiru yoo minaan baate shunkurtii kiiloo akkuma isiniin jedhe 35 haga 60 haga amma dirasii kan jiru isaan alatti wanta biraa yoo akka qaaraa akkuma isiniin jedhe shunkurtii tana minaamina taate malee wanta biraa wanti qarshii 100 takkaanan bita jettee ture yaaltu hin jiru dhugaan isin amma birrii achi ta'anii gizee zarasarani kun salphaadha jechuu dandeessu dhugaa garuu gaafa biyyatti deebitanii baay'ee uummanni amma akka asitti ilaalan kanaa miti uummanni lafarratti amma bakka jireenya inumaa akka waan ba'aa wayiirraa mul'atu mallattoo ba'aa wayiirraa mul'atu fakkaata uummata kara viidiyoo kiyyaa ittiin deebi'aa egaa haala kanaan bishaan wannidhaan daffee jira jechuudha bishaan asitti firfiriin qopheessa waan biraatillee mooyyuu kanan qopheesseef lamatuyyuu hidhama egaa nyaata isaaniitillee bishaan isaaniitillee hundumaa isinitti argisiisa jechuudha gallaanillee kunoo biddeenni kanan itti baraffaru isiniin jedha garuu halkanidha maabiraatti sirriitti mul'achuu dhabuu danda'a paawuriin maabiraatti sirriitti hin jiru gizeenan hojjedhu jechuudha maaliif ganama sa'a 12 daqiiqaa 30 yookaan aga daqiiqaa 40 manaa ba'u waan ta'eef
ani immoo yeroodhaan ka'ee qopheessee fi jechuudha. Egaa garuu akka biyya achii sanitti nama dadhabsiisu dhugaa ijoollee biyya keenyatti dhugaa qopheessu. Dassi jedhaati maatii wajjin faamilii wajjin taphachaa kolfaa jiraatta ijaa ta'e akka achii san immoo sooftuu ganama gizee kaatu riimni sin qabu dhugaa dursee saniin dura faan kaa jechuudha gaafa darbee tan qopheessa yeroo hundaa miti. Yeroo tokko gizeen qopheessu yeroon ka'eetoo dursee gizeen ka'u faatu iyyuu jira. Garuu nama dadhabsiisu akka biyya ormaa sana mana keetidha ijaa ta'eef iyyuu jechuudha. Asitti kunoo firfirii qopheessee jira. Haala kanaanii nyaata mooyyuu isaaniifis xarapheeza irratti qopheessee fi waggaa isaan lafaa kaa'an jechuudha. Nyaatanii karaa mana barumsaa akkamitti akka deeman hundaayyuu isinittan argisiisa. Yoo muguu baatanii ijoollee isinittan argisiisa jechuudha. Egaa akka sabiraayiziidha ijoolleen illee ijoollee gizeen jedhu mee waanuma viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffattanii yoo warri haga dhumaa dhaggeeffate yaada keessan naa barreessitan qabadhu naa kottu ijoolleen kun ijoollee eenyu tettanii yaada keessan naa barreessuu dandeessa. Warri immoo viidiyoo jalqabu malaalta siraayyuu yaanni sin jiru homtuyyuu hin jiru jechuudha. Egaa akka haala kanaan qopheesseetu jira. Firfiriidha kanan qopheessee sahaanii biraatti immoo maalan akka guduffeet isinittan argisiisa isiniin jechuun jaaladhaa kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan. Piliis jajjabina baay'ee narratti qoritaniitoo jirtu yookaan akka duraanii baay'ee na jajjabeessuu dhiistaniitoo jirtanii. Egaa maal akka ta'e hin beeku piliis chaayinaalli kuwa kana jalaa hin dadhabne laayik gochuu hin dagatina. Namoota biraa sheerii gootanii namoota biraan illee naagaan isiniin jedha. Community keessan jiratti piliis sheerii godhan namni tokko oggaa sheerii gootan namni tokko dhufee oggaa laalee nu fayyaduu danda'an obboleettii keessan oggaa na fayyaddanii ani fi isin garaagarummaa hin qabnu isiniin jechuufanii kanaafuu kunooti haala kanaan qopheessee fi jira kana nyaata asitti nyaataniidha. Isaaniitti qopheessee fi asirra godhee burcuqqoo bishaanii dhiqee qopheessee fi kan mana barumsaatti deeman haala kanaan bishaan illee haala kanaan qopheessee fi jira. Misaaqaa isaaniitti illee haala kanaan qopheessee fi jira. Ganama ka'an taanaan uffatanii egaa ka deemuu bichaadhaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaayinaala ayyaantuu asallaa viidiyoo yeroo baay'ee mana keessatti nu hojjedhu deebisiitii maatiidhaan illee wal isin hin barsiifne isina wal barsiisa dhugaa dubbachuuf olii gada fiffiigaa. Waa'ee manaatillee baay'ee rakkisaadha. Gadumaayyuu taa'etu iyyuu hin beeku. Waan hin jiru hundaayyuu walumaa maatii kootidha. Maatii kootiin ala wanti homtuuyyuu hin jiru haala hundaayyuu fuulduratti manallee maalirraa akka hin jiru hunda isinan barsiisan isiniin jedha. Egaa ka hagasitti immoo haga haalli tokko naa mijatutti bilis na bira dhaabbachuu na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanaan ijoollee har'a mana barumsaa keessummeessee gaggeessee kana fakkaatan isiniin jedha. Kanarratti yaada yoo qabaattan jiraattan koomentiidhaan na beeksisaa isiniin jedha. Akkasuma immoo qeeqni illee yoo jiraate saanduqni koomentii sa'a 24 banaadha. Barreessuu dandeessu yaada na gaafachuu dandeessanii akkasuma wantoota isinitti gaafii uume na barreessaa ani isiniifan deebisaa. Yeroo baay'ee gaafii argaan jiru yeroon dura gare tokkodha gaafii kanan argeen illee waa'ee manaa gubbaati irratti waa'ee manaa yeroo darbee koomentii waa'ee mana gatii gadaanaa ta'e shamarran biyya arabaatiin ni madaala jedheetu hojjedhe gubbaatti kan kaarta pilaanii qabu jettanii na gaafattanii turtanii. Ka inni mana miliyoonatti gadi homtuu hin jiru warri kaarta pilaanii qabu viidiyoo isinii hojjedhee namni tokko ni barbaanna jettanii illee keessan hin dhufne. Garuu yeroo duraa kan kaarta pilaanii qabu kan seera qabeessa naa barbaadaa jechaa turtanii. Hojjennaan immoo eenyumtuuyyuu hin dhufne jechuudha. Egaa ka viidiyoon illee hin laallamne jechuu ni danda'a. Dhibbaan dhibbatti viidiyoo waa'ee isaati irratti hojjedhe ijoolleen hin laalle. Sababbiin illee laayikii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Laayikii waggaa godhan namoota biraan gahama. Egaa kanaafuyyuu laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. As gubbaatti amma viidiyoon amma hojjedhe kana gubbaatti wanti gaafii isinitti ta'e waggaa jiraatu sodaa tokko malee barreessa ani koomentii yeroo hundaayyuu nan dubbisa. Dhugaa koomentii dhokatee jechuudha. Istiidiyoo keessa seenee tan dubbisa. Ani koomentiin waggaa amma viidiyoo jalaan yeroo tokko koomentiin xiqqishuma laallame ni dhokata. Istiidiyoo keessatti ni beektu ijoolleen baay'een jechuudha. Ijoollee yuutuubii hojjetan ni beekan wantoota kanneen ijaa ta'eefu. Koomentiin viidiyoo namni waggaa sirriitti hin laalle hin dhokata. Istiidiyoo keessa seenee tanan ani kanan koomentii hunda isaatu iyyuu dubbisu jechuudha. Kanaafuu yaada keessan warri qabdan odoo gaafii isinitti wanni uume jiraate taanaan koomentii naa barreessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata haala kanaan ijoollee mana barumsaa ergeen isiniin jedha. Akkuma irra deddeebi'een isiniin jedha. Egaa ka ijoolleen kun ijoollee eenyuti? Ijoollee kanaanis wal barsiisi eessaa dhufanii mana keessan jiran moo kan maatiiti moo maal ni jettanii gaafii oggaa isin na gaafattan.
isinii deebisa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa viidiyoo kan namoota biraatiin gaa baay'ee